Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Isaat Afaan Oromoo qophii dhimma keenyaa. Kun qophii dhimma keenyaati. Akkuma beekamu qophiin kun dhimma saba keenyaa, dhimma biyya keenyaa fi naannoo keenyaa akkasumas addunyaa kana ilaalchisee beektotaa fi ogeessotaa wajjiniin marii godha. Akkuma kanaan har'as beekaa tokko wajjiniin marii gochuudhaaf deemaa jirra. Keessummaan koo har'aa obbo Abbabee Boggaalee jedhamu. Abbabee Boggaalee akkuma caalaan keessan beektanu yeroo ammaa dhaaba siyaasaa Arbanyooch Gimboot Sabaat jedhu keessatti hooggantoota olaanaa ta'an keessaa nama tokko. Marii keenya har'aa keessatti dhaaba sana ilaalchisnee akkuma waliigalaatti immoo siyaasa biyya Itoophiyaa sana ilaalchisnee dhaaba sanaaf immoo siyaasa biyya Itoophiyaa sana keessatti immoo dhimma Oromoo ilaalchifnee mari'achuudhaaf deemna. Obbo Abbabee affeerraa keenya kabajuudhaan sagantaa kana irratti argamuu keessaniin baay'ee sin galateeffannaa. Baga nagaadhaan dhufte. Galatoomi carraa kana naa kennuu keetii fi Fiqaaduu utuu siinaan jechaa haasofne baay'ee sinatti tola akka dambiitti haasofnutti. Haa ta'u egaa eeyyama sirraa arganyaan akkuma sanaan itti fufaa. Mee karaa kootiin egaa wal beekne yeroon isaa baay'ee dheeraadha. Wal beeknaa turre alaan biyya jiru ati biyya Awurooppaa keessa turte. Karaan nuti wal beekaa turre immoo karaadhuma dhimma siyaasaa kanaani ala sanaa jalqabdeeyyuu siyaasuma keessattan si beekaa. Arbanyooch Gimboot Sabaatti keessa seenuu keetiin durattis. Mee achumarraa jalqabnu yoomii jalqabdeeti ati dhimma siyaasa biyya sanaa keessatti hirmaachuu kan jalqabde? Ani qabsoo biyya sanaa keessa kan hin seene eeggan baqannoodhaan biyya Beeljiyeemii dhufee booddeedha. Eeggan biyyaa bahee waggaa 22 guuteera. Eeggan magaalaa Luuven jedhamtu biyya Beeljiyeemii keessa jiraadha. Akkan dhufeen yeroo sana maatiin sin jiru, dargaggummaan jira. Mana barumsaan deeme. Mana barumsaa deemeen barumsa yuunivarsiitii keessa seenee tanii barumsa filosoofii barachaan ture. Gizeen filosoofii barachuu jalqabu kana wantan dubbisu keessaa, wantan barannoo keessatti kennamu keessaa kan baay'isee qalbii koo gara sanatti na fuudhee akkamittiin biyyi Awurooppaa kun guddina amma keessa jiru kana keessa ga'ee dinagdeedhaan siyaasaan mirga namaa eeguudhaan namni ilmoon namaa akkamittiin akkana guddatee biyya lafaarrattuu akkana jiraatu nu immoo biyya keenya sana keessatti maal balleessineetu kan booddeettafne maali sabni keenya kophee miila irratti kaa'atu illee hin qabu, mana keessatti illee bulu nagaadhaan hin qabu, wanta nyaatee bulu hin qabu. Awurooppaa keessa garuu wanta nyaatamu wanta dhugamu miti, wanta keessa jiraatamu miti gaaffiin namni mindaa ji'a tokko argatuun bahee wanta barbaade bitatee gala. Biyya keenya garuu akka beektu hojjetaa mootummaa taate reediyoo tokko illee bitattee buluudhaaf qubii seenuu sirra jira barsana. Sun hundumtuu rakkinni kun eessaa ka'ee kan jedhu gaaffii natti uume. Isa booddee maal hubannoon koo kan dhufe rakkinni biyya sanaa rakkina siyaasaa ta'uu isaan hubadhe. Rakkina siyaasaa kana immoo hambisuudhaa fi rakkina sana keessaa bahuudhaaf immoo ilmoon namaa bu'aa inni qabu, humna inni qabu, dandeenyi inni qabutu akkuma akkuma barannootti akka muuxannootti Awurooppaa keessatti agareenyaan kana jedhee jiraachuun irra hin jiru. Mee qabsoo biyya keenyaa kana keessatti anis kan hin baqadhee dhufe waa'ee siyaasaa kanaatii fi maal godheetanii saba koo gargaaruu danda'a kan jedhuun koonsernii kanaan keessa seenaa siyaasa keessa. Egaa yeroo sana hawaasa Itoophiyaa hin jiru ture biyya Beeljiyeemii sana keessatti isa olitti uumuudhaan koomitii uumuudhaan mee olitti argine haasofnu. Ijoollee baay'ee dhufa yuunivarsiitii Kaatolik Yuunivarsiitii of Luuven jedhama biyyi suni barattoota baay'ee dhufa. Duraan dursinee waldaa barattootaa bananne. Waldaa barattootaa bananne ol arginee ji'aan nyaatauma dhugaadhuma rakkina biyya keenyaa diskasii gochuutti kaane. Achirraa jalqabe achirraa kaasee hawaasa Itoophiyaa uumne Beeljiyeemii keessatti utuma sanarraan jirru filannoonni bara 2005 akka faranjootaatti godhame suni
biyya keessatti jalqabuusaa argine. Akkaataan itti deemaa jiru attentionii keenya baay'ee qalbii keenya baay'ee gatee inni fudhatee fi maal gargaaruu dandeenya socho'ii kana keessa jenneetu warrumti waldaa sana keessa jirru waldaa bartootaa keessa jirtu waan tokko gochuu jalqabne. Isarraan kan ka'e dhagaa kan inni amma tuman isa booddee kan ejjetiin filannoo sana immoo isa booddee wanta juunii keessa ta'e hin beektaa ajjeesaan sun hin jalqabame. Ana Gomes akkati beektu Awurooppaa koomunitii keessa jirti. Ishee wajjin ol arguu jalqabne. Isheenis immoo ishee wajjin waan tokko haasa'a. Akkaataa biyya keessa deemaa jiru kana faranjootatti himuu jalqabne. Itoophiyaan Task Force kan jedhamu tokko nama 3 ta'anii uumne. Socho'ii sana jalqabne. Isa booddee hundumti keessan mana dhaatti namni ta'e yemmuu mana dhaa sana keessa seetan immoo hiiksisuu ta'e ajandaansaa. Isin warra mana dhaa jiran keessan hiiksisuudhaaf immoo kaampeenii gochuu jalqabne. Utuu kaampeenii goonu gara waggaa 2 mana dhaatti gabaanii booddee obbo Biraanuun Londonii dhufee namoota aktivistoota yeroo sana biyya faranjii kana keessaa Noorz Ameerikaas Awurooppaa keessaas namoota socho'ii adda addaa gochaa turu kana wajjin mari'achuun nurra qaba jedhee Andaargaachoon Londonii ture Andaargaachoon wajjin baay'inee qabsooma keessa hiriyaa taane. Marii sana irratti egaa qabsoon biyya sanaa akkaataa nuyi itti yaanneen karaa nagaatiin filmaata argachuu hin danda'u. Kanaafi maal gochuun irra jira? Afaan cillisannee yoo teenyee wayyaanii nama isheen biyya keenya balleessuutti ta'e eegna moo karaa biraa qabsoo kana karaa biraa ilaallee bu'aa mataa keenyaa goonee biyya keenya hambisuu dandeenya kan jiru ilaalcha sana keessanii isadha kan Gimboo 7 keessa na fide. Qinijjitiidhaan duratti egaa dhaabni siyaasaa adda addaa kan Oromoos kan immoo akka Itoophiyaattis kan qabsaa'anu yeroo adda addaa ka'anii kan badanus jiru kan amma asitti fufan jiru. Ati qinijjitiidhaan duratti dhaaba siyaasaa keessa seentee turte moo aluma qinijjitii jalqabde akka miseensa dhaaba siyaasaatti of argite? Egaan yemmuu barannoon zamana dargii isaa barannoon isaa ihaappaa mi'eessanii jedhan sana yeroo sana ijoolleedhaan qaqqabne garuu yemmuu wayyaaneen biyya galtee abaawoon dhufee waajjira banatee ture yeroo sana qanii sanbadduraa waajjira abaawoo deemnee wanta abaawoon jiru barsiisuun dhaggeeffanna ture ijoollee umrii kooti wajjin yeroo sana qalbiin koo barsiisonni abaawoon kennu irratti xinnoo qalbiin koo fudhatamee ture. Isa booddee abaawoon yemmuu filannoo 92 godhame sana keessatti yemmuu inni biyya ba'u hundi keenyaanis namoonni jireenya keenyas kaan abaawoon wajjin bosonatti galee warri kaan immoo callisnee moo akkaataa wanti biyyi sun itti deemtu ilaalaa turre. Anis isa booddee badaa hin turre wayyaaneen wajjin wantuma adda addaatti olii galuu dadhabuu hin jaallanne maalin godha beektaa intiniin ture haala maatii keessa akka odiitaniin ture biyyatti nan jooran ture rakkinaan tokko saamicha jirqa godhan tokko nan kataban ture katabeetanii yeroo sana gaazexaa adda addaa jiranitti nan ergan ture sarraan kan ka'e bakka wanta jedhu godhan kun hundumtuu gatii natti hin tollee fi biiroo keessatti namicha biyya Tigraay dhalate tokko hiraama keenya ture isa nurratti shoomanii xiinka gatii uummanni Tigree ta'aniif shooman malee gurbaan sun dandeessiis qabaatee miti akkuma keenya dargaggeessa ture bara sana inni naannoo keessanitti deemaa nuun jedhee anaani naannoo Oromiyaa deebii naan jedhanii. Anoo Finfinnee keessa jira. Finfinneen kunoo naannoo Oromiyaa keessa maaliif hin deebiraa deemaa yoon deemes asumatti inni hojjechuun irra jira malee maaliif hin deeman gaafitti gaafadheennaan ol deemuus irra jira naan jedhee kanarraan kan ka'e lakki inni deemuu qabu yoo barbaadanii dhiisaa malee jedhee hojiirraa na ari'atanii nama gara kuma tokko ari'atanii turan haala maatii keessa jara sana keessaan tokkoon ture. Isa booddee bakka rakkina adda addaa ture carraan tokko argamee carraan duraan jalqabame tokko ture isaan biyya ba'uudhaaf carraan argadhe eeggasii biyyatti hin deebine yemmuu biyya ture egaa akka miseensaatti dhaabbata biraa keessa hin seenne garuu simpaaziin qaban ture abaa'uudhaaf naannoo abaa'uu deemee wantoota adda addaa dhaggeeffadhan ture yeroo sana egaa wanti siyaasni hundumtuu gara sanyii ta'eera. Haasaan keenyas wanta illee naannoo sana keessa ture.
egaa biyya baanee akkan sila sitti mana barumsaa keessatti ilaalchi koos riili raadikaalii hin jijjiirame jechuun hin danda'a. Akka sanaan hawaasa Itoophiyaa keessa seenee ta'ini qabsoo tokko bu'aatu amma hin danda'utti advokeesii wayitiin hin jalqabe isa keessaan bahee nama honaas jiraan siin jedha. Alabaawwan mootummaa ce'umsaa keessa ture eessa turte? Finfinneedhuma turte moo gara naannoo keessa turte? Finfinneen ture. Finfinneen ture yeroo sana. Achumatti dhalattee guddattee ati Finfinneetti? Ani Wallaggaatti nadhee guddadhee hojiidhaaf haala maatiin hojjedhan ture barataa wayyaa. Egaa obbo Abbabee dhaabni ati amma keessa jirtu hoogganaa jirtu Arbanyooch Gimboot Sabaatti biyya Itoophiyaa sana keessatti qabsoo karaa nagaa geggeessuun haala amma jiru keessatti waan nu baasu miti. Mootummaa sana yoo hidhannoodhaan dura dhaabbanne malee geeddaruu hin danda'amu amantii jedhu qabatee qabsoo hidhannootti seenee jira. Egaa bubbuleera egaa wanti kun jalqabame mee yeroo amma maalirra jira? Arbanyooch Gimboot Sabaatti maalirra jira? Eessa jira? Dhaabbanni keenya qabsoon karaa nagaa godhamu kuni kophaasa fiixaan bahuu hin danda'u. Kanaaf qabsoo hidhannootiin deeggaramuutu irra jira kan jedhudha ilaalchisaa malee qabsoo hidhannoo duwwaa miti kan inni gochaa jiru. Kanaaf amma karaa qabsoo hidhannoo kana waggaa afran darbeef keessumaa bara 2012 kaasee biyya Eertiraa seenee qabsoo hidhannoo kana qixeessaa ture. Amma 2014tti 2014 irratti immoo Arbanyooch jedhamuun dhaabbata Arbanyooch Gimbaar jedhamu wajjin olitti dhufnee tokko taanee qabsoo hidhannaa kana gara fuulduraatti geggeessaa jirra. Biyya keessaa immoo qabsoo karaa nagaa nuyi qabsoo karaa nagaa hin jennu kun maa'inni karaa wayyaaneen iyyama wayyaaneen karaa kennuun deemuu hin danda'u. Sabni diduutu irra jira. Karaa wayyaaneen wanta wayyaaneen godhi jettu sana hin godhu jecha gibira kaffalu yoo jedhan hin kaffalu. Hiriira nagaan bahin yoo jedhan nan baha. Karaa jedhuun diduudhaan civil disobedience jedhama qaraantiniitiin karaa sanas qixeessaa ture. Biyya keessaa lamaansaa hol duukaa deemsisaadha kan jirru. Yeroo darbe naannoo Gondar keessatti wanta dhalate hin beektaa. Socho'ii karaa Gondar jalqabame sana keessatti dhaabbanni keenya gargaarsa adda addaa gochaa ture. Loltoonni keenya seenaniiru isa keessa. Warra loltoota keenya hin taane sabni Gondar keessaa kan cubbuu cunqursaa wayyaaneen saba Gondar irratti geessaa jirtu kana kan didanii gara bosonaatti seenan namoonni naannoo sana jiranis jaraafis gargaarsa adda addaa karaa meeshaa, karaa horii, karaa uffannoo, karaa qorichaa gargaarsa kana gochaa turre. Isarratti immoo darbitee leenjisa hin kenninaafi. Leenjisas kan isaa turre. Amma wayyaaneen eega isheen state of emergency eega isheen hojiirra oolchite immoo amma state of emergency kun mataansaa wanta bu'aa wayyaaneen barbaaddu akka inni fiduu hin dandeenye gochisiisuu irratti hojjechaa jirra. Adda addaatti akkuma beektu wayyaaneen afaan nama qabsiistee wanta jaallate gochuu danda'aa hin jirtu. Kunis immoo qabsoon goonuun socho'iin gochuun hojjechaa jiru irratti keessaa tokkodha jedhee yaada. Karaa biraa immoo akkuma sirasiin jedhee civil disobedience kana biyya keessattis isas immoo jajjabeessaa jirra. Egaa gara fuulduraatti immoo qabsoo naannoo biyya keenya jiru hundumaa bal'isnee biyya guutummaa biyyaa keessatti gochuudhaa fi dhiyeenyatti immoo
Allaansi tokko humneerra ODF irraa wajjin, Afaarota wajjin, Sidaamaara wajjin allaansii tokko humnee jirra. Innis immoo qabsoo kana akka inni gargaaruufidha kan gochaa jirru. Karaa biyya keessaa isa hojjechaa jira. Karaa biyya alaa immoo karaa dippiloomaasiitiin, karaa siyaasaatiin wanta qabsoo adda addaa gochaa jirra. Horii qabsoo kana gargaarus immoo biyya alaa kana keessa olitti coruudhaa fi qabsoo adda addaa gochaa jirra. Qabsoon hidhannoo ammam akka inni ulfaataa ta'e keessumaayyuu immoo mootummaa wayyaanee fakkaatu kanaan waggaa 25-26 guutuu qabeenya biyya sanaa irratti waraana ijaaraa ture ammas ijaaraa jiru kanaa wajjiniin waggaa 4 waggaa 3 keessatti dhaabni ijaarame qabsoon hidhannoo inni gochuu danda'u ammam akka ta'e naagala. Biyya namaa keessa jiraatanis immoo yeroo barbaadan utaalanii galanii wanti godhamuu danda'amu akka hin jirre karaa kootiin natti mul'ata. Garuu namoonni tokko yegnaa wayyaaneen saba sana fixaa jirtu, ajjeesaa jirtu, mana hidhaatti guurtee naqaa jirtu, Arbanyooch Gimboot Sabaatti waraanan qaba jedha. Garuu dhiibbaan inni gochaa jiru ammanaa miti jedhanii namoonni komee dhiyeessanu jiru. Mee komee kana dhageesseettas taata. Akkamitti ilaalte waan kana? Komeen kun sirriidha nan dhagaa. Sabni kana komachuu kan danda'e dhaabbata keenya irratti amantii inni qabu irraa kan ka'e natti fakkaata. Akkuma beektu wayyaaneen karaa humna itti dabaltee yoo qabsoo goote malee karaa nagaatiin akka isheen bu'uu hin dandeenye atis hin beektaa, namni si caalaa beeku hin jiru. Egaa sabni keenya immoo nama karaa qabsootii wayyaanee kana kuffisuudhaaf qabsoo godhaa kan jiru dhaabbata keenya duwwaa gatii beekuu fi gatii nurratti amantii cimaa qabuu fi komee sana nurratti dhiyeessa jedheetanii ilaala. Rakkinni biyya keenyaa reeli rakkina wayyaaneen karaa humna isheen karaa waraanaa kana qabdu duwwaa miti. Akkati beektu siyaasni biyya lafaa ammaa jiru kuni wayyaaneedhaa fi gargaarsa wayyaaneeti guddaa kenneeraaf wayyaaneedha. Keessumaa naannoo keenya keessatti wanta Sumaalee keessatti jeeqisamaa jiru hin beektaa, waa'ee Sudaanii keessatti ta'aa jiru hin beektaa, biyyi lafaa ollaa Itoophiyaa sana hundumaa irratti ilaalcha jira kan hin qaban hin beektaa. Kuni qabsoo karaa hidhannootiin godhamu kanarratti chaalenjii mataa isaatii qaba. Kanarraan immoo kan darbe wayyaaneen gatii biyya lafaatii gargaarsa cimaa gatii argattuu fi horiidhaan baay'istee humna cimaa qabdi. Kanarraa kan ka'e namoota bitachuu dandeesse. Amma nama biyya keenya gatii rakkinni nama keenya onnee buusee fi jireenya akka inni jireenyi tulfaatu gatii godhee fi namni horii xinnoodhaan gowwomuu kan danda'u hundumaa gochaa jira. Kanarraan kan ka'e sochii nuyi karaa qabsoo goonu, karaa hidhannoo goonu kuni chaalenjii mataa isaatii baay'ee qaba. Haa ta'u malee wayyaanee mataan ishee egaa dargii gara loltuu gara 500,000 kan qabura kan isheen kuffisuu dandeesse. Nuyis immoo taanaan loltuu wayyaanee kan itti ilaalaa jirru aadaa adda addaa, afaan adda addaa, amantii adda addaa namoota qabanidha kan isheen walitti sassaabdee jirtu. Amma naannoo Oromiyaa keessatti wanta ta'e gaafa teenyee hubannu wayyaaneen akkaataa isheen qeerroo Oromiyaattiin ajjeeste, akkaataa isheen biyya sana keessatti rakkina naannoo Oromiyaa keessatti uumaa jirtu gaafa ilaaltu loltuun Oromoo ta'e mataansaa kan wayyaaneedhaa wajjin jiru wanta firatoota irratti saba irratti wanta gahaa jiru kanatti gammachuun qaba jennee yaadnu. Karaa Amaaraas gaafa ilaaltu sanuma kan ta'aa jiru.
Wayyaaneen Amaaraatti duultee jirti. Akkuma Oromiyaa keessatti goote naannoo Amaaraa keessattis namoota baay'ee ajjeesteetti, namoota baay'ee hidhaatti galchiteetti. Kana gochuun ishee kuni Amaara loltuu keessa jirtu, loltuu mootummaa keessa jirtu kana hin gammachiisa kan jedhu ilaalcha hin qabnu. Egaa kun maal fida? Yoo qabsoon hidhannoon kun hundee qabaatee gara fuulduraatti dhiibamuu danda'ame, loltuu wayyaanee kana mataasaa adda adda bittinneessee wanta barbaannu fiduudhaaf bu'aa cimaa gochuu hin danda'a jenneetu kan amannu. Qabsoo loltuu duwwaa leenjisa miti hojiin keenya. Makalaakaa saraawitii wayyaanee keessattis hojii siyaasaa hojjechaa jirra. Akka jarri wayyaanee bukkee ijaajjanii saba isaanii irratti ajjeessaa isa karaan dura ga'an caalaa akka isaan hin geessine sochii adda addaa gochaa jirra. Kan hundumaatti walitti finnee kan ittiin wayyaanee kuffisuu dandeenyu inni yaadna. አርበኞች ግንቦት ሰባት gaaffii Oromoo irratti akka dhimma hin qabne tasumaayyuu immoo akka gaaffii Oromoon kaasaa jiruu fi akka farra ta'ee akka diina ta'eetti wanti dubbatamu jira. Mee arbanyooch ግንቦት ሰባት gaaffii Oromoo irratti qabsoo amma ilmaan Oromoo gochaa jiranu kana irratti ilaalchi inni qabu mee maa inni gabaabumatti? Galatoomii gaaffii gaariidha gaaffiin kuni. Dhaabbata keenya utuu arbanyootii wajjin arbanyooch gimbaariidha wajjin tokko maatuu numini akka Gimboot Sabaatitti gizee socho'ii gochaa turre sana qabsoo Oromiyaa keessa kan gara jiraatan keessa aktivistoota gara naannoo sana keessa jiran keessa nuun akka dhaabbata Sidaamaatti kan nu ilaalan badaa jira. Akka dhaabbata Sidaamaatti nu ilaaluu isaaniirraa immoo kan ka'ee sirna garbummaa isa darbee nurratti fiduudhaaf socho'aa jiru kan jedhus akka isaan nurratti komee qaban hin beekna. Garuu gaafa teessee ilaaltu dhaabbata keenya ilaalcha nuyi qabnu viijinii kaayyoo keenyatu ilaalte wanta ati ilaaltu nuyi biyya sana keessatti ammaan booda mootummaan sirna isa kanaan duraa fakkaatu dhufee biyya sana tokkichummaa biyya sanaa eeguu danda'uu dhiisiiti rakkina biyya sana jiru hin caalchisa hin bal'isa malee rakkina biyya sana jiru illee salphisuu hin danda'a hiikuu hin danda'a jennee dhaabbanillee amannu miti. Kuni kaayyoo keenyatti sirriidhaan barreessamee jira. Gaggeessitoota dhaabbattoota keenyaas gaafa ilaaltu karaa tokko warri karaa Amaaraa jiranii akka warra dhaabbata saboota gara Dabuubii jiranitti nu ilaalu, aktivistoonni Oromoo immoo akka dhaabbata Amaaraatti nu ilaalu. Nuyi garuu akkamittiin ilaalla gaaffii mirgaa sabaaf saboota Oromoo duwwaatu hin ta'in biyya sana keessa jiranii hundumaa biyya sana keessatti ammaa kaasee sirna dimokiraasii hin uumnu taanaan biyyi sun akka tokkichummaatti jiraachuu hin dandeessu jenneetu amanna. Sun immoo Oromoo duwwaa miti saba biyya sana jiru keessa hundumaatiif balaa cimaadha jennee sodaanna. Kan ol nu faccisuudha jennee ilaalla. Akkuma akka sana ilaalluun immoo siyaasa biyya sana siyaasa eenyummaa afaaniitiin eenyummaa aadaa duwwaadhaan ilaalu mataan isaa immoo biyya sana xoolinata isa jabaa isa hin qabbanoofne keessa seensaa jennee sodaanna. Kanaaf immoo sodaa keenyaaf immoo lafaa kaasnee humna miti. Afaaniif aadaan saba tokko karaa siyaasaa tokko kan hin goone muuxannoo badaa qabna, hubannoo badaa qabna. Fakkeenyaaf biyya an keessa jiraadhu biyya Beeljeemiin keessatti saboota sadii jira afaan sadii kan haasa'an. Naannoo aktivistoota Oromoo keessatti yeroo baay'ee Beeljeemii akka moodeeliitti gizee isaan ilaalanidha kan hin dhagahu. Ani Beeljeemii keessa waggaa 22 jiraadhu ansiin jedha nama siyaasaati. Sabnoon kun sadan akkamittiin akka isaan ol duukaa jiraachaa jiran. Federeeshiniin karaa afaaniif karaa aadaa hojiirra oolaa jiru kuni
jara gidduutti rakkina maalii akka inni qabu bu'aa maalii akka inni qabu nama hubannoo qabudha. Isarraa gaafa karaa dogoggoraatiin isallee akka isaan ilaalan nan beeka. Amma Flaamish kan jedhamu naannoo federaaliin tokko aadaadhaanis afaaniinis Dutch warra jedhamanii Hoolaandi jiranii wajjin tokkodha. Macaafa tokkoon baratu kaarikuleemii tokko qabu ijoolleen isaanii afaan tokko haasa'u. Garuu takka akka saba tokkootti of ilaalanii hin beekan. Nama biyya lamaati saba biyya lamaatti fuudhee ilaalu biyya Beeljiyeem keessaa Flaamishiin kuni Beeljiyeem warra Waaloon jedhamu warra afaan Faranshii dubbatan kanaa wajjin rakkina cimaa qabu akkuma Oromoon Sidaamaa wajjin nan qaba jedhee himachuu kana qabu jarrisi. Biyya Beeljummaa keessaa baasnee biyya mataa keenyaa uummanna jedhanii dhaabbanni socho'ii godhan jiru. Dhaabbanni suni amma biyya Filaandaran jedhamu humna jedha malee afaaninis aadaanis Hoolaandiidha wajjin Dachootaa wajjin tokko taane irra tokkodha achitti deemnee jara keenya wajjin walitti galla biyya tokko taane gaafa jiru tokko hin qabani. Maalirraan kan ka'eera kuni warri Flaamishoonni kuni Filaandaran warri fin jedhani amantii kaatolikii qabu. Warri Dachi jiran immoo amantii Protestaantii qabu. Amantii Protestaantiitiif Kaatolikii kanarraan kan ka'e liyyinneetiin jara gidduu jiru kuni akka saba tokkootti of ilaalanii biyya tokko siyaasa biyya tokko keessa jiraachuu hin dandeenye jedhanii akka jarri holiin namanne godheeraan. Ayerlaandii gaafa keessa deemtu Noorzeern Ayerlaandii keessatti Kaatolikii fi Protestaantiin waggaa baay'eedhaaf dhiiga immoo dhangaleessu hundi isaanii qooda karaa lamaanuu kan jiranii Kaatolikiinis Protestaantiin lamaan isaanii Ayerlaandotara. Kun egaa isa biyya salaxxane biyya teekinooloojiidhaan biyya siyaasaan dimokiraasiidhaan biyya dagaagee waggaa baay'ee jiraate isa kan sitti himaa jiru. Ollaa keenya Sumaalee immoo deemte afaan tokko amantii tokko sabni qabu kun waggaa 25 darbee fi rakkina keessa akkamii keessa akka inni of galchine ilaalta. Ilaalcha kanarraa kan ka'e nuyi warri karaa aadaa warri karaa afaaniitiin siyaasa biyya sanaa deebiin kennisna jedhanii warri socho'ii godhan kuni diversity saba sana keessa jiru diversity afaan sana gidduu jirullee karaa amantiis karaa wanta adda addaatiin wanta ilaalcha karaa sirrii ilaalaa hin jiran jennee amanna nuyi. Kanarraa kan ka'e maayini ilaalchi keenya kan qabnu saba Itoophiyaa afaaniin aadaadhaan amantiidhaan tokko gochuu manna afaan sabaaf saboolii kabajjee aadaa sabaaf saboolii kabajjee amantii sabaaf saboolii kabajjee hundumtu mirga eenyummaa namaatiin mirga ilma namaatiin mirga eenyummaa namaatiin kan hundaa'e yoo mirga qabaatanii mirga isaanii sana immoo sirna dimokiraasiitiin jabeessatanii hundumtu wanta itti amanu gochuu akka mirga qabu yoo tagartee mirga isaa kabajjee fi biyyi suni rakkina amma hoonaa keessa jiru keessaa bahuu hin danda'a. Kan kanarraa hafee rakkina biraa saba keenyaaf qopheessaa jira qotaa jirra malee deebii biraa mala biraa fala biraa fidaa fi hin jirru kan jedhu ilaalcha nu qabnu. Kanarraan kan ka'e egaa dhaabbanni kana tokkichummaan biyya sanaa barbaachisaadha gaafa jennu tokkichummaan biyya sanaa garuu dhugaa ta'uu kan hin danda'u mirga sabaaf saboolii yoo kabajuu dandeessara jenna. Kanarraa kan ka'e amma gaaffiin Oromoo gaaffii aadaa, gaaffii afaanii, gaaffii ofiin of bulchuu ti jennee amanna. Gaaffiin kuni mirga dimokiraasii isa nuyi geggeessinu keessa mirga isa tokkoffaa isa olaanaadha jennee amanna. Ilaalchi keenya akkasatti ilaalama kan Oromoo duwwaatu hin ta'in saba sana biyya sana keessatti Sumaaleen hin jira innis akkuma kana Foxxoqeen hin jira Dajaree Mantirina Tigiroonnis immoo amma gatii mootummaa jiraatanii malee jarris immoo ilaalcha sana qabu. Kun hundumtuu ol duukaan nu bilchuu kun ilaaluu hin dandeessa amma fakkeenyaaf eegga mootummaan kun siyaasa amma jiru kana hojiirra oolchee kaasee saboonni ol duukaas zamana baay'eedhaaf jiraachaa turanii akkamittiin akka jira ol jeessaa jiran agarta. Wayyaaniin saboota hundumaa haddaan qooddee tokko irratti tokko doorsistee tokko sodaachisaa akka aangoo ishee dheeressuu dandeessu akka bituu dandeessuuf ideoloojii kana hojiirra oolchite malee biyya sana rakkina biyya sana keessa jiru rakkina sabaaf saboolii mirga sabaaf saboolii deebistee kabajjee biyya sana rakkina isheen keessa jirtu keessaa baasuuf miti. Eenyumallee kun ammallee amma aniifati gisee dubbannu kana naannoo Sumaaleef naannoo Oromiyaa keessa lola cimaa jira.
namni 800 ol ajjeeseera. Wayyaaneen karaa Sumaalee teessee akka isheen Oromoo waraanaa jirtu hundumaa nuyi odeeffannoo argachaa jirra. Kana kan isheen gochaa jirtu Oromoon gara Sidaamaatti wajjin tokko taatee akka wayyaanee irratti hin kaanee fi Oromoo sodaachisuudhaaf Sumaaleetti kaashuu isheeti. Kuni divide and rule jiru warri kolonii biyya Awurooppaa yemmuu biyya Afrikaa dhufan. Isa sanaanidha kan isheen biyya sana bituudhaaf gochaa jirtu. Qabsoon inni namoonni riilii Oromoodhaaf dhimmani Oromummaa isaaniitiif namoonni vaaliyuu qabani ilaalcha namoonni qabani kana dambiitti taa'anii itti yaaduutu irra jira. Rakkinni Ayirlaandii keessatti saba Ayirlaandii ol nyaachise rakkinni Hoolaandotaa fi Filaandaroota addaan baasee addaan qoode rakkoonni Sumaalee ol nyaachise. Oromoo biraan ga'u kanaaf Oromoon sodaa tokko hin qabu. Oromoo afaan isaa duwwaadhaan tokko ta'uu danda'a. Kanaaf Oromoon mirga Oromummaatiin of ilaaluu duwwaan ilaalcha siyaasaa isa duwwaadhaan jedhamu kun itti yaadamuu wanta irra jiru natti fakkaata. Oromoo duwwaatu hin ta'in warrumti adda addaa warri karaa hin jedhani suuta jedhanii ilaalanii nurraa wanta badaa fagaatamani. Amma warri ODF kun ilaalcha kanarratti hubannoo cimaa argataniitu kan jedhani nu wajjin hojjechuudhaaf sochii irra jiran. Amma jijjiiraan cimaa jiranatti fakkaata. Oromoon baay'een amma akka sodaatti nu ilaalaa hin jiru jedhee namana. Maaliif dhaabbanni keenya naannoo Oromiyaa keessatti miseensa baay'ee malmalaa jira. Istiraakcharii bal'inaan hojjechaa jirra. Akka ilaaltu anis immoo Oromoodha jedheen of amanaa. Kanaaf wanti mirga Oromoo dhiibuu wanti Oromoo sodaachisu dhaabbata keenya diina Oromoo kan godhu hin jiru. Diina Amaaraas ta'uu hin dandeenyu, diina Oromoos ta'uu hin dandeenyu, diina Tigrees ta'uu hin dandeenyu. Nuyi mirga ilma namaa eegsisuudhaaf biyya sana keessatti kan qabsoo goonu irratti siin jira. Gaariidha. Natti fakkaata namni lafaa ka'ee miti kanaan dura hooggantootuma Gimboot Sabaattii fa'aa keessa warri jiran tokko dhimma Oromoo irratti gaaffii tokko gaafa gaafatamu deebiin jarri deebisee namoota tokko mufachiiseera ta'uu hin danda'a. Siyaasni immoo iddoo tokkotti hin dhaabbatu. Haalli yeroo geeddaramaa gaafa deemu wanta kanaa geeddaramaa deemuu danda'a. Galatoomi dhaabni kee mirga Oromoo irratti gaaffii Oromoo irratti ilaalcha inni qabu. Akkuma siin jedhee ji'oompolitiksii naannoo Itoophiyaa suni waan mijataa hin taanee fi caadaasaa waan wayyaaneedhaaf tolaa jiruu fi mormitoonni adda addaa garuma Eertiraatti deemanii karaa sanaan yaalaa jiru. Abaawoon achi jira. Warra tillee sila kaastee Gimboot Sabaatti Arbanyooch Gimboot Sabaatti saba Amaaraatiif kan dhaabbatu miti kan warra saba Kibbaatiif saba biraatiif dhaabbatu jedhanii of ijaarree irraa nus lolaa jirra warri jedhanu jiru. Amma jarri jabaa ta'ee amma jarri jiru lafarratti maal qabu waan jedhu na caalaa situ beeka. Yoo dhumayyuu qabaatanu jenne immoo qabu jennee yoo jalqabnu abaawoon immoo akka waa harkaa qabu inamanna karaa kootiin nan amana. Mee jara kanaa wajjiniin isin biyya tokko keessa jiraattu, Asmaraadhuma keessa jiraattu, Eertiraadhuma keessa jiraattu, iddoo tokkotti achumatti daawoo qabattanii jiraattu. Fuula dura waa'ee qabsoo hidhannoo irratti walitti dhuftanii wajjiniin haasoftanii beektu moo calluma jettanii wal gaarreffachaa wal bira darbitu? Akkasin diina tokko qabdu. Qawwee keessan immoo garuma diina tokkootti kan isin dhukaasaa jirtanu. Waan kana irratti walitti dhuftanii wajjin haasa'uu keessumaayyuu amma warra lafaa bahee warra saba Amaaraatiif falmina jedhanu kana maaliif karaan isin qabdanu kooriidarii nama jiru karaa dhuma saba naannoo Amaaraa keessa warra saba kan maqaa saba kanaatiin dhaabbatee immoo lolaa jirra jedhu wajjiniin walitti dhufeenya uumuun yoo xinnaate miidhaa walirraa ga'uu dhiisuu irratti waliin mari'achuun wajjiniin dhaabbachuun barbaachisaa natti fakkaata. Abaawoodhuma wajjiniinis jara kanaa wajjiniinis mariin isin gootanu jira. Yaada maalii qabda kana irratti mee? Fiqaaduu koo maa inni beektaa siyaasa biyya keenyaa keessatti rakkina cimaa kan ta'e
ilaalcha nuyi akka namaatti ofiif qabnuu fi ilaalcha humni keenya amma hojjechuu dandeenyu ollaaluun gidduudha kan jiru rakkinni cimaan jiru. Baay'een keenya gaafa of ilaallu wanta hundumaa gochuu wanta dandeenyu nutti fakkaata akka namaatti. Humni keenya garuu qabeenyi keenya garuu wanta barbaannu hundumaa hojjechuu dhiisiiti wanta hojjechuu dandeenyullee akka sirriidhaan hojjechuu dandeenyu nu gochaa hin jiru. Kana maaliif sii kaasee siyaasa biyya keenyaa keessatti rakkinni cimaan jiru hundumtuu ilaalcha rakkina biyya sanaa qabu irratti keessumaa immoo warri siyaasa keessa turan kuni ilaalcha qaban irratti yeroo irraa yerootti maani jijjiiramni biyya lafaa irratti dhalachaa jiru kuni biyya keenya keessatti jijjiiramni dhalachaa jiru kun maan inni sama nuyi dhaabannuuf kana sama nuyi isaaf jennee qabsoo goonu jennu kuni eessarra jira kan jiru kana dhaabbileen baay'een isaanii wanta yeroo yeroodhaan analaayizii godhanii ilaalcha isaanii wanta geeddaran natti hin fakkaatu. Rakkinni kuni rakkina dhaabbattoota hundumaa keessa jiru natti fakkaata. Akka Gimboot Sabaatiitti gaafa dhaabbanni keenya dhaabbate hubannoo kanarraa kaane dhaabbanni biyya keenya keessa political culturein keenya rakkina akkanaa qaba. Kanaaf immoo dhaabbanni tokkosichi kophaa wayyaanee kuffisee akka wayyaaneen goote mootummaa qabatee rakkina biyya sanaa fiixaan baasuudhaaf yookaan jijjiiruudhaaf humna qabaachuu hin danda'u. Kanaaf hundumaa walitti finnee hundumaatti wajjin hojjechuu nurra jira jennee gaafa sochii goonu duraan jalqabnee kan duukaa haasofne abaawoodha wajjinidha. Abaawoo yeroo sana obbo Daawudiin gaggeessamaa ture. Obbo Daawudii wajjin yeroo baay'ee kan si dhibu akka dhaabbataatti Gimboot Sabaattiin dhaabbata siyaasaa ilaalcha siyaasaa kanarratti akka inni piroograamii mataa isaatii hin qabaanne kan godhe illee dhaabbattoota warra akka Abaawooti wajjin warra akka Sumaaleetti wajjin hidhannoorra warra jiranii wajjin kan olitti nu fidee common ground qabaannee ittiin qabsoo kana geggeessuu dandeenyu maalidhaa jennee itti yaadnee jira wajjin mari'annee kaayyoo keenya irratti wanta lama duwwaa lafa keenya akkati akka amantiitti wanta lama duwwaa lafa keenya maayini tokkichummaa biyya sanaa hundi keenya saba biyya sanaati rakkinni biyya sana keessa jira rakkinni nuyi qabsoo keessa nu galche kun hin jira rakkina sana deebii akka inni argatu gochuudhaaf rakkina siyaasaa ta'utu irra jira siyaasa biyya sanaa geessi jiru irra jira siyaasa biyya sanaa jijjiiruu jechuun immoo mootummaa biyya sanaa jijjiiruu jechuudha mootummaa biyya sanaa immoo siyaasni mootummaa biyya sanaa sirna dimookiraasii duwwaa akka ta'u olii agallu biyyi sun immoo rakkinni keenya nuti biyya tokko ta'u qabaachuu keenya olii amannu saba biyya tokkooti nuyi rakkina qabna saboof saboliin keenya rakkina adda addaa qabna rakkina sana mari'annee hiikuun nurra jira yoo immoo mari'annee hiikuu dadhabne sabni keenya sabatti dhiyeessine sabni mataan isaa murtii kennuu hin danda'a. Murtiin kenna gaafa jennu nuyi amma foxxoquutti jechuu miti. Self determination democratic right ira jenneetu kan amannu nuyi. Kun biyya deessanii gaafa ilaalcha karaa abaawoo kan jiru self determination kanaa fi secession olitti qabanii ilaalu. Yoo barbaanne Itoophiyaa keessa bullaa yoo sabni keenya immoo hin ta'u jenne immoo biyya taanaas hin jiru. Practical limitation badaa qaba akka sila siin jedhe akka biyyaatti Oromiyaa biyya tokko gootee humuudhaaf rakkina nuyi sodaannu akka dhaabbataatti kan sodaannu sila sitti muu yaaleera. Karraa kan ka'e kun achiran gaataanaan sodaa nuyi qabnu kana amantii qabnu kana nu jijjiirsisa. Kanaaf utuu achi hin ga'in mee dura rakkina isa amma foxxoquutti isin dhiibe kana sirna dimookiraasii keessatti akka inni deebi'ee argatu mee dura ja'a yaallu. Isa ilaallee sabni akka inni of bulchu instituushinii dimookiraatii uummatee saba nama barbaadu filatee isaan of bulchee rakkinni isaa hin hiikamu yoo ta'e yoo ilaale gara fuulduraatti isa gara fuulduraatti sabni mataan isaa ilaalu irra ga'uu danda'a. Ammaaf garuu nuyi akka soolushiniitti foxxoquu kana
dhiyeessuu nurra hin jiru. Kanarraa deebitanii jennaan ol duukaa hojjechuu nurra jira jennee ol duukaa teenyee yeroo bal'aa yeroo dheeraa haasofnee olii gallee humne isarratti maaltu dhalate abaa'oo mataa isaa keessatti rifoormeeshinii sabni huumu paartiin huumu keessatti dhalate sochii jijjiiramoo gochuu barbaadanii maaliif achi keessatti abaa'oo keessatti seseeshiniin jedhu kuni wanta hojjetu miti yeroo seseeshiniin pirogiraamii keenya keessa seenee wanti jiru rakkinni Oromoo keessa jiru rakkinni Itoophiyaa keessa jiru suni jijjiirameera. Kanaafi pirogiraamiin suni nuun baasuuti jijjiiramuutu malaa kan jedhanii sochii kan godhantu ka'e abaa'oo keessa. Isarratti addaan qoodaman utuu jara wajjin haasaa jiru. Addaan gaafa qoodamanii iddoo lamatti ba'an. Maal ta'e obbo Daawud jijjiiramuu sana pirogiraamii isa geeddaruu sana dhiisee isa pirogiraamii isa kanaan dura qabatee hafee obbo Kamaal immoo an warra jijjiiramaati jedhee dhufe. Gaafa dhufu nuyi wanta amannu ilaalcha nuyi amannu irratti tokkichummaa Itoophiyaa fi sirni Itoophiyaa dimokiraatawaa sofaarratti gatiinni ilaalcha qabatee gatiinni bahee fi nuyi sadha ajandaan keenya pirogiraamiin keenya sadha gatii jedhee bahee fi Kamaaliin ofirraa fageessuu hin dandeenyu turre. Maaliif inni ilaalcha nuyi barbaannu keessaa ilaalcha tokkodha kan inni qabatee dhufe. Isa wajjin haasaa, isa wajjin olii galtee uumaa, isa wajjin hojjechaa obbo Daawud wajjin haasofnee jara lamaan walitti fidna jennee moo yaalle. Isa booddee yaala nuyi gochaa turre obbo Daawud faayyuu hin beeku natti fakkaata riili dambiitti beeku dhugaa dubbatanii amanuu hin danda'u taanaanii namoonni yaalmachiisan baay'een isaanii warra akka obbo Leencoo Lataa fa'aa warra Hasan Huseen fa'aa hundumtuu wanta beekan jara wajjin maarii cimaa gochaa turre ol duukaa haasaa turre. Isarratu jidduuti gaa amma inni lama ture sun immoo eddee meeqatti baree eddee afur immoo eddee shan ga'e amma akkati beektu. ODF'n namoonni ODF uuman kuni yeroo sanaa kaasee yeroo abaa'oon tokko ta'e sanaa kaasee namoota wajjiniin hojjechaa wajjiniin haasa'aa rakkina biyya sanaa akkaataatti hiikamu olii galaa saboota dhufanirra warra amma ODF uumanii olii galtee sana uumaa jiru. Obbo Daawuditti gaafan sii deebi'u obbo Daawud yeroo sanaa kaasee ilaalcha inni biyya tokkichummaa biyya sanaa fi sirna dimokiraasummaa biyya sanarra jirutti irratti amma yoona ilaalcha qabu hin jijjiirranne. Nu immoo dhaabbata tokko wajjin olii galtee uumuudhaa fi ilaalchi lamaan kun innan siin jedhu kun sirna dimokiraasii fi tokkichummaa Itoophiyaa kun baay'isee barbaachisaadha jedhee amanna. Isarra dhaabannee jirra. Haa ta'u malee immoo ammayyuu taanaan ol duukaa sa'uun hin dhaabanne keessumaa immoo obbo Diimaan fa'aa obbo Leencoo fa'aa obbo Hasan fa'aas obbo Diimaa dhaabbattoota Oromoo hundumaatii wajjin haasa'aa jiru jara wajjin mariirra jiru tokko ta'anii dhufuun isaanii hin hafu jedhee namana karaa abaa'oo isa Asmaraa keessa jiru gaa ilaalchi koo isarratti jira. Abaa'oo irraa kan hafe dhaabbanni adda addaa kan meeshaa qabanii kan loltuu qaban badaa jiru warra akka TPDM warra akka Amaaraa Dimokiraasiyawaa Niqinnaaqee Gaambeellaa Beneshaangul kan jedhaman jiru abbootonni kun. Jara keessaa hiriirri dhaabbata guddaa kan qabu warra Tigrootaati TPDM warra jedhamudha. Jara wajjin haasofnee jara wajjinis warra Amaaraati wajjinis haasofnee olii galtee humnee dhaabbata tokko allaansii tokko humnee booddee Mollaa Asgadoom kan jedhamu geggeessaan TPDM biyyatti galee inni biyyatti galuunsaa shakkina cimaa uume dhaabbata TPDM keessatti. Shakkini suni yeroo baay'ee fixe shakkina isaa booraaf wayyaaniin infiltireetiin gooteetti jedhanii hundumti isaanii nama naannoo tokko dhufanidha. Kanaaf eenyutu viiktimiidha eenyutu miti kan jedhu addaan baasanii hubannoo qabaachuudhaaf yeroo baay'ee itti fixe amma isa keessaa raawwataniiru. Kongiresii wayii godhaniiru hoggantoota haaraa dhaabbataniiru jara wajjin haasa'aa jirra amma xibnatii isa dhiyeenya kana humne keessatti akka isaan makamanii fi jara wajjin haasa'aa jirra. Haa ta'u malee utuu jara wajjin haasa'aa jirrus immoo qabsoo tokko jara wajjinis opereeshinii tokko jara wajjinis olii galteedhaanii wanti hojjetamaa jiru jira. Kanarraa kan hafe warra amma sooshaal miidiyaa irratti akka dhaabbata Sidaamaa dhaabanii
ba'anii qabsoo godhaa jiran fokkeessan kuni dhugaa dubbachuudhaaf taanaan biyya Eertiraa bara 2012 kaasee nan deddeebi'a yeroodhaan nan deema walgahiidhaafis adda addaadhaafis nan deema amma yoonaa isa isaan sooshaal miidiyaa irratti haasa'an kana sappoortii kan garu kan deeggaru lafarratti wanta arge hin qabu. Biyya keessaas immoo warra jiran wajjin haasofnaa biyya keessas warra jiranii asii horii tokko erganiit horii ergu beektaa horii walitti buusanii achi keessaa namoota badaa jira qotee bulaan kun baay'een isaa wayyaanee irratti ka'ee bosona galeera jaraaf doolaarii 5,000 erganii nuyi socho'ii sidaamaati socho'iin kun socho'ii sidaamaa ta'utu jira arbanyoosh gimboot sabaatti tigiroota wajjin hojjeta yoo aangoo qabatee gaaffii walqaa'itii irratti ilaalcha moora Tigree qaban irraa addaan hin ba'u kanaaf jara wajjin hojjetinaa jedhanii horii akka isaan erganiif akka isaan jara gowwoomsuu yaalan hin dhageenya haa ta'u malee immoo warri lafarra jiran immoo hubannoo gatii qabaniif riili horii beektaa biyya Afrikaa keessatti Itoophiyaanis biyya Afrikaa keessatti horii maal akka hojjechuu danda'u horii karaa 2 karaa 3 yoo argatte hin jibbitu isarra jira garuu loltuu qabaatanii socho'ii biyya sana keessatti godhu nu gufachiisuudhaaf amma onaa humna hin uummanne gara fuulduraatti uummachuu hin danda'u jedhee yaada maaliif naashinaalizimiin akkuma kanatti xinnoodhaan guddachaa deemti isaaf akkamittiin haandilii gochuun nurra jira maal gochuun nurra jira kan jedhu yaada tokko mari'achaa jira kan kanarraaf garuu kan gufachiisuu danda'u qabsoonni karaa kibbaa goonu sana kan gufachiisuu danda'u lafarratti ammaaf humni biraa wanta jiru nutti hin fakkaatu wanta kana nagarreemmaaf. Gaariidha baay'ee egaa gara dhumaatti deemaatuma jirra egaa akkuma beekamu Eertiraa keessa jirtu Eertiraan mootummaa of danda'eedha sovereignty isaatiif immoo mootummaa dhimmatuudha sochiin isin gootanu yoo sovereignty biyya sanaa hin miidha ta'ee yookaan karaa biraatiin balaa itti fida ta'ee kan jarri dursee yaadu waan sanaadha. Akkuma ilaalaa deemnu immoo siyaasni addunyaa kanaa daddafeeti kan inni gegeeddaramaa jiru yeroo ammaa. Fuula durattis immoo hariiroon mootummaa Eertiraatii fi mootummaa wayyaanee wajjiniin jiru karaa kamitti hiikamuu danda'a waldhabiinsi jara gidduu jiru kamitti hiikamuu danda'a waan jedhu irratti hin beeknu callumeennee waanuma tokko yaaduudhaaf malee akka isaa ta'ee haalli siyaasaa biyya lamman sana gidduu jiru yoo jijjiiramee jedhee yeroo gabaabaa keessatti jechuudha isin biyya keessatti galtanii lafa bilisa ta'e qabattanii biyya keessaa loluu ittuu hin jalqabin ittuu hin jabaatin haalli siyaasaa geeddaramee biyyi lamman sun yoo walitti dhufanii jedhanii maal taana waan jedhu ati akka dhuunfaa keetiitti abjuu akkanaa abjoottee beektaa? Inni abjoonna yeroo baay'ee abjootu duwwaatu hin ta'in akka dhaabbataattis immoo kana yaaduun irra jira yommuu gargaarsa barbaacha biyya tokko deemtu biyyi suni sammuu ishee yoo geeddarte maal gochuun irra jira exit plaaniin maalii kan jedhu akka siyaasaatti itti yaaduus irra jira gowwummaadhaan siyaasni hojjetamu amma biyya lafaa irratti fiixaan nama geessu akkati beektu. Garuu ilaalchi riilii karaa Eertiraa jiru sun kuni si'a tokko ilaalcha gatii hundi keenya biyya keenya gatii jaallannuu fi Shaabiyaan immoo Eertiraa biyya keenya irraa fottoqsuuf jettee qabsoo gootu keessatti diina wayyaanee fakkaatu huumtee wayyaaneen immoo yakka nutti huumte kana hundumaa keessa gatii isheen nu galchitee fi akka diinaatti sammuu keenya keessa jirti Eertiraan. Eertiraa jechuun keessumaa Shaabiyaan biyyattii miti biyyattii akka jibbaatti namni ilaalu Shaabiyaa akka sodaatti ilaala. Isarraa kan ka'e nuyis akkuma saba keenya ilaalcha kana hin qabne sodaa kana hin qabne achitti deemne. Amma garuu eeggan deemee ilaale booddee
dhugaman sitti ma Fikaadu ani namoota siyaasa biyya sanaa jiranii namoota biyya sana geggeessanii hundumaa siin jechuun nan danda'a wajjin carraa argadheera duukaa haasa'uudhaaf pirezidaantii biyya sanaatii wajjinutu nafini carraa argadheera gaafa teessee ilaaltu lolli jarri baadmee irratti godhan kuni warra Shaabiyaa kana hubannoo cimaa kenneeraaf jedhee nama hubannoo cimaa inni uumeef kun maa inni tokkoffaa Eertiraan waggaa 60 biyya Xaaliyaanii jiratti garbummaadhaan gisee isheen turte. Isa booddee waggaa 10 biyya bulchaa Ingilizii keessa gisee turte sana waggaa 70 fi Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu muuvimentiin namaa, socho'iin qodaa akka ammaatti dhowwamee hin beeku. Qodaan Eertiraadhaa Itoophiyaan seenaa, Itoophiyaadhaa Eertiraa hin seena ture. Sabni ol keessaa hin deema ture. Bara diinaa sana illee. Diina irratti, Xaaliyaan irratti mufatee, Xaaliyaan irratti balaala wayii huumee namni gara biyya keenyaatti baqataa biyya isaati jedhee fudhatu asirraa kan guddachaa dhufe jira. Akka biyya tokkootti of ilaaluun jira sabni. Amma wayyaaniin maal goote booddee lola baadmee kana booddee hin beekta wayyaanonni yoo wanta jedhu barbaadan hin gootaaf taate si nyaachisuu si uwwisuu garaaraan si gowwoomsuu barbaadu wanta maateeriyaalii wanta illee kan yoommoo ati wanta isaan barbaadan hin hojjettuuf taate immoo si beelessu poolisii sanadha kan jedhe Eertiraa irratti fudhatan. Isarratti kan ka'e maal godhanii boordarii isa jiru dimbara sana hin cufani. Cufuurraa kan ka'e sabni ol keessan deemu qodaan gabaan ol gidduu dhaabate ol gidduu deemu. Kun hubannoo cimaa wanta uume natti fakkaata Eertiraa keessatti. Maalume yeroo jalqabaatiif seenaa biyya sanaa keessatti seenaa biyya sanaa gisee jiru seenaa Itoophiyaa fi Eertiraa keessatti yeroo jalqabaatiif sabni ol keessa akka hin deemne qodaan ol gidduu akka hin deddeemine yeroo jalqabaatiif kan godhame. Bara jarri lolaa turan bara dargii illee gisee jarri lolaa turan illee wanta kanaan godhamne ture. Kanarraa kan ka'e hubannoo nama jiru wayyaaneen mootummaarra yoo jiraatte diina Itoophiyaa duwwaatu hin ta'in diina Eertiraas ta'uu ishee akka diina taate hubannoo cimaa kenneera jedhanii ilaala. Yoo Eertiraan yoo wayyaaneen mootummaarraa kaate malee rakkinni kun akka hin deemine immoo hin beeku. Isa duwwaa immoo miti. Aadaa tokko jira. Aadaan warra kibbaa kana hin beekta. Jaalallis jibbis limitiin qabu. Yoo ol jaallatte akka dhiiga tokko yoo ol jibbite immoo diina isa cimaadha. Ol ajjeestee ol balleessitee kan keessaa deemu. Karaa aadaati gaza karaa ilaalcha karaa biraan sitti hima. Isarraan kan ka'e kan inni hubadhe jibba isa cimaa kan jiru karaa Shaabiyaa. Ilaalchi jarri wayyaanee irratti qabanii isa cimaadha. Isa hundee qabudha jibbi isaanii. Wayyaaneen karaa baay'ee karatteettiin gabbarteettiin inni araaramnaa. Baadmee sin deebisnaa. Baadmee duwwaa miti. Electric powerii kana meegaawaatii 2,200 maaloo isinii laannaa. Wanta barbaadan isinii kenna. Wanta jarri hin jenne hin jiru. Garuu kondishiniin isaanii firummaa keenya deebisuudhaaf loltoota isin gidduu jiru biyya keessan keessa jiran kana achiin ari'aa. Baqatoota isin bira jiran kana ari'aadha kondishin isaanii. Karaa ilaalcha warri Shaabiyaa ammoo kuni wanta feetan nu laattanillee sichi isa ammoona yeekkammoo naannoo tumtan kana kompenseetii gochuu hin dandeessanii. Kanaaf nuudha kan isin uume nuudha kan isin ga'e maal akkasiin goonu immoo ni ilaaltu wanta oliin jedhan natti fakkaata. Kun egaa maaluma kuni isa sabni ilaalcha jarri kun araaramuu danda'u maaloo jiru kan sodaasaa akka inni xinnoo ishee salphisu ilaaltaa jiru. Karaa biraa immoo riilii Shaabiyaa keessa warri jiran kuni muuxannoo arganneerraa amma akka dargaggeessaatti ilaalamiti isin jiru beektaa. Kana gizee pirezidaantii biyya isaanii gizee haasa'uu danda'a. Biyyi kun Eertiraa fi Itoophiyaan ol malee akka isaan jiraachuu hin dandeenye nuu galeera. Kanaaf saba gidduu rakkinni tokko hin jiru. Rakkinni ture rakkina siyaasaati. Kanaaf rileeshnshippii keenya noormaalaayizii goonee qabbaneessinee biyyi kun akka obboleessummaa akka jiraachuu irra jira.
sabni kuni adda addaa hin qabu. Wanta balleessina qabna yeroo dargaggummaa keessa qabsoo goonya keessa balleessaan godhame hin jira karaa keenyas karaa Itoophiyaas hin jira. Amma isa kanaan dura godhame sana booddeetti deebisanii arramuun hin danda'u gara fuulduraatti garuu akka rakkinni sun hin deemine gochuu hin dandeenya. Kanaaf immoo biyya Itoophiyaa keessatti mootummaa saba Itoophiyaatiif jaalala qabu eddee mootummaa aangoorra dhufuutu jira. Wayyaanonni kaadota nurratti ilaalleerra jedhu kun jaalala biyyaas hin qabanii. Nuyi hin beena seenaa isaanii hin beena tokkoon tokkoo isaanii hin beena. Saamicha biyya sanaa qabeenya biyya sanaa irratti interestii qabu malee jaalala qabu malee saba biyya sanaa irraa jibba cimaa qabu. Jara kana ol duukaa faayitii gochuun ol duukaa lollee aangoorraa mootummaarraa ari'achuun dura kan jiru ilaalcha kana qabu. Kanarraa kan ka'e nuufi strategic partner ta'an nuyis immoo kanatti namanna maalitti amanna really Eertiraa fi Itoophiyaan biyya addaan baanii jiraachuu danda'an miti jennee amanna amma ta'an koo. Wanta badaa walirraa qabu aadaa duwwaa miti afaan duwwaa miti seenaa duwwaa miti karaama jireenyaa kanallee yoo tokko taane ol duukaa guddachuudhaaf baay'ee jira karaa national security yoo ilaalte. Ammasichi humnaani asabiin keenya mitsawaan kan keenya itti duultee mitsawaa sabii wanta deebistu hin jiru sichi inni cufameera. Garuu normalize goote jireenya biyya sanaa wajjin jirtu olii galtee humte qabeenyi jira qabeenya keenya jira yoo hin ta'a ta'e national security biyya irratti jiru gara fuulduraatti dhalachuu danda'ullee avertii gochuu dandeenya. Jijjiiruu dandeenya akka inni hin geenye gochuu dandeenya. Kuni gara fuulduraatti bu'aa Itoophiyaati. Kana ilaalchaa kan ol duukaa hojjechaa jirru kan biraamu kan inni ofitti amannu utuunillee inni nu amannu kun inni nama sitti mure kunillee yoollee ta'uu hafee jarri nuun harka nu micciiranii wanta ofii isaaniitti barbaadan interestii biyya isaanii bicha nurratti eegsisuu hin danda'u jennee namannu mane nuyi olaantummaa qabna jennee namannu ol gadummaas qabna jennee namannu. Namoota akka keenyaati jarri Shaabiyaa kuni nuyis nama karaa barannoos karaa muuxannoos karaa maaliyyuu caalmaa qabu jennee namannu. Kanaafi ol duukaa teenyee ol duukaa haasofne nuyi abbaa biyyaa yoo taane jara wajjin bu'aa biyya lamaanitti fiduu danda'u qabaachuu hin dandeenya jennee kan hojjechaa jirru. Kan kanarraa hafe garuu qabsoo nuyi amma gochaa jirru kuni biyya keessa seenuu jira jennee halkanii guyyaa walitti hojjechaa jirra. Yoo inni ati sirriitti illee hin taa'alee ta'e isallee hambisuu hin dandeessu gaa inni sanarraa tokko jettee qabsoo kana biyya keenya keessatti hin galchina taanaani amma dependensiin Eertiraarra jiru salphachaa deema. Amma immoo ta'aa jira sun amma qabsoon biyya keessa ga'een seeneera karaa keenya loltoonni keenya biyya keessa seenaniiru leenjisa biyya keessatti kennaa jira biyya keessatti gurmeessaa jira qixeessaa jira dhaabbanna keenya biyya keessaa socho'ii guddaa jira amma booddee Eertiraa keessa waggaa 15 teenyee Eertiraan yoo isheen yaada ishee jijjiiratte nuyi maal taana kan jiru sodaa nutti himuu hin danda'u. Har'as boris nuuf time is very important yeroo nuuf haasee barbaachisaadha. Yeroo gabaabaa keessatti hunda keenya hundumaa aangoo keenya hundumaa wanta qabnu hundumaa biyya keessatti galchuudhaa fi socho'ii cimaa gochaa jiran si jedha. Galatoomii gaaffii dhumaa tokkoon qabaa. Akkuma sila dubbachaa dhufne wayyaanii amma kan gargaaraa jiru sababa adda addaatiin keessumaayyuu sababuma isaa sila kaafne shororkeessummaa kanaan wal qabatee deeggarsa dippiloomaasii biyyootiin biraa harka wayyaaneetiin diina jaraa loluudhaaf waan yaadanii fi gargaarsa adda addaa kennaafii jiru. Karaa dippiloomaatiisiinis immoo yoo xinnaatee rakkina biyya sana keessa jiru ittuu beekanu akka wayyaaneen saba biyya sanaa fixaa jirtu ittuu beekanu fedhii isaaniitiif jechuudhaa fi harka irra qabaa jiru. Wanti kun qabsoo keessan irrattis sochii biyya keessa jiru sabaa irrattis dhiibbaa uumuu hin danda'a jennee hin amannaa dhugaadhas immoo hin uuma. Waan kana salphisuun kan danda'amu immoo lola qawweetiin alatti karaa dippiloomaasiitiin jaroota kana warra biyya alaa kana amansiisuu hojii laabii hojjechuudhaan kan danda'amu na caalaa beekta. Waan kana irrattis
amma wayyaaneen isin ala waa'een keessan ka'ee jedhu shororkeessummaa dhaaba shororkeessaadha jedhu paarlamaatti murtaa'eera kuni jara wajjiniin dubbachuu hin dandeenyu waan jedhu kana kaasanii amansiisuu yaalu karaa keessaniin immoo karaa dippiloomaasiitiin biyyoota alaatii wajjiniin biyyoota gurguddaa kana wajjiniin wanti isin gochaa jirtan maa inni wanti mul'atu hin jiru wanti argaa jiru hin jiru giddiidha immoo arguus hin qabu mee karaa keetiin karaa kanaan karaa dippiloomaasiitiin immoo maal gochuu danda'a jirtu kaardii wayyaaniin qabdee ittiin sobaa jirtu sana harkaa baasuudhaaf maal gochaa jirtu karaa dippiloomaasiitiin? Hojiin dippiloomaasii kun akka ati beektu hojii mul'ataa miti. Hin mul'atu maaliif dippiloomaasii mataansaa international relation hin jedhamu kuni oppositionii fi saboota biyyoota gidduu miti kan inni jiru. Mootummaa gidduudha kan jiru. Mootummaan tokko immoo biyya tokko wajjin guyyinatii inni qabu, waliigaltee inni qabu maal bu'aa maalii argachuu dandeenya kan jedhurra kan ka'edha. Amma international community'n kun kan inni wayyaaneedha gargaarsa cimaa kan jedhi kennaa jiranii inni jalqabaa naannoo keenya keessa naannoo East Afrikaa keessatti sodaa cimaa jedhi qabani sodaa terrorizimii kana qabu. Isarratti utuu wayyaanee mootummaan wayyaanee fakkaatu utuu biyya keenya keessa hin jirtu taate Sumaalee keessatti loltuu erguudhaa fi Ameerikaadhaa Awurooppaadhaa erguutu malu turan. Sudaanii keessatti erguudhaa fi Awurooppaa Ameerikaadhaa erguu malu turan. Amma garuu wayyaaneen obboloota keenya qabdee horii xinnoodhaan ergitee lola jiraa akka isheen loltu gatii gochuu dandeessuu fi namni isaanii tokko utuu jalaan du'in sodaa jirri achirratti qaban sana falmaa fi jirti wayyaane. Kana gargaarsi guddaan kanadha. Kan biraa miti. Akka jirri nama ajjeesan beeku, akka jirri nama hidhan beeku wanta adda addaa jira. Keessumaa immoo Miidil Iistii keessatti egaa Iraaqii fi Liibiyaa keessatti jijjiiramni godhamu rakkina isa cimaa eegga fidee booddee warra akka wayyaanee humnaan saba ajjeesaa saba cuucaa jiraattu kuni amma humna qabaattee amma saba afaan qabsiistee amma bitteetti amma biyya sana keessatti nagaan amma humtetti sodaa miti jedhanii ilaalu jirri. Kanaaf ilaalchi isaanii gatii kana ta'eef nuyi kunoo dimokiraatii miti mootummaan kun qabsoo biyya sana qabeenya biyya sana amma kana saamaniiru amma kana hatanii biyya faranjiitti geessaniiru namoota manaa ajjeesaniiru namoota manaa hidhaniiru namoota manaa garafaniiru inni jettu badaa jara biratti wanta dhaga'amu miti. Kanarratti waggaa 8 hojjenneedha gara dhaabbanni keenya dhaabbate. Isa fuuldura immoo yommuu akkasiin jira qirinjiitiin mana dhaakseen kana kaasee Euroopiyaa Yuuniyeenii keessatti keessumaa gatiin Beeljiyeemii keessa jiraadhu fi Beeljiyeemiin sentarii Awurooppaati yeroo baay'ee deddeebinee taasa'aa jirra. Yeroo ammayyuu yeroo sanaa kaasee amma ammaatti taasa'aa jirra. Hin beeku hubannoo qabu. Wayyaaneen akka isheen dimokiraatiin taane wayyaaneen akka isheen ambaaganeen akka isheen taate akka isheen nama ajjeestu hin beeku. Garuu ilaalcha kana jijjiiruudhaa fi maal gochuun nurra jira kan jirnu gaafa teessee ilaaltu nuyi wayyaanee kuffisuu akka dandeenyu wayyaaneen nu ajjeesaa wayyaaneen nu hidhaa wayyaaneen biyyaan nu ari'achaa akka isheen nagaa biyya sana keessatti humtee akka isheen jiraachuu hin dandeenye yoo agarsiisne jarri kun hundumtu sa'a 24 keessatti sammuu isaanii geeddaratu. Kana immoo ijaan ilaalleera. Si'a qabsoo kana keessa waggaa 8 keessatti si'a 2 wanta kana argiran. Si'a tokko yeroo mafanqila mangistii mokkorame sana takka westiin wayyaaneen solid poweridha jettee ilaaltu turte. Loltuun ishee hundumti solidiidha. Jara garuu wanta tokko hin jiru jedhanii amananii of amansiisanii turan. Keessaa jeneraalonni wayyaanii mataan isaanii kaasanii gaafa jarri kudeetaa sana gaafa jarri mokkoranii biyya addunyaa badaana'e Awurooppaan badaana'ani. Baay'ee isaanii yeroo sana haasofnu naasisu cimandee jarri kun akka kana keessa isaanii rakkinna akkanaa jira ija baneef yeroo sana. Yeroo sana nu wajjin haasa'uu jalqabaniiru.
maal akkamittiin dhalate akkam gootaniitu kan kun uumamuu danda'e. Gara fuulduraatti loltuun kun jara mootummaa kana wajjin jirtu taanaani ixaan biyya sanaa gara fuulduraatti gara kam deemaa jirti. Yeroo sana jalqabe sodaan. Isa booddee wayyaaniin akka maalittu mootee baate isatti immoo aantee amma yeroo socho'ini naannoo Oromiyaatti jalqabame kuni dammaqsa isa cimaa kooliin koolisa jedhamu kana itti ta'eef indee Oromoon bu'aa cimaa argate jedhanii nutti himanii afaan isaanii aadaan isaanii kabajameeraaf nuun jedhanii of bulchu nuun jecha Oromoon sirna kana keessatti bu'aa cimaa argate gammadeera jecha nutti himaa akkamittiin Oromoon baadiyyaadhaa kaasee amma magaalaatti sabni jiru mana barumsaatii kaasee amma bakka hojiitti namni jiru akkamittiin sirna kana keessatti ka'ee maal akkamittiin guutummaan Oromoon irratti keessa bakka irratti kan jiru baay'ee naasiseen maal gochaa jirtu yeroo sana jaratu nu waamuu jalqabe nu miti kan deemuu jalqabe dur nutu deema beellama nu laatuudhaan namna manaa nu jalaa du'eera namna manaa hidhameera kunoo mana murtiitti mana nama dhiyeessanii kunoo wanta kanaa godhaniiru dhufneen sitti himna jennee beellama qabsiisan ture isa booddee maal godhe nu waamutti kaane hin beeku deene tokkoon keenya waamanii akkamittiin dhalate kun gara kamitti deemaa jiran jechuu jalqaban. Isinitti maa turre sabni mootummaan kun waan tokko saba biratti fudhatamaa saba mootummaa qabu miti isinitti himneerra kun immoo hin dhaabbatu gara Amaaraatti hin ce'a gara Deebuutti hin deema gara Misraaqitti hin deema kun iddoo dhaabbatu miti maa turre akkuma tunitti himaa biyya Amaaraa keessaan sunichi dhaga'e isa booddee Biraanuu fiddan malee nuun jedhan dhalaa fidaani Biraanuu amma dhufu Biraanuun yeroo sochiin sun ta'e Asmaraadhaa si'a 4 dhufe biyya Awurooppaa. Ameerikaanonni kun si'a baay'ee deddeebi'an Awurooppaa wajjin mari'achuu. Mariin yeroo sana jalqabame moonaan dhabanne amma maayini amananiiru. Wayyaaniin sichi akkama jiru kanaani mootummaa cimaa ta'ee biyya sana hin bulcha kan jedhu ilaalcha hin qaban amma. Ilaalcha hin qabanii sodaa cimaa qabu maal barbaadaa jiru nuyi warri oppositionii alternative akka nuyi qabnu keenya maal akka ta'e gaggaafachaa jiru isa immoo wanta agarsiisu hojii hojjechaa jirra biyyooliin Itoophiyaa socho'iin biyyoolii Itoophiyaa uumame kuni deebii sana deebisuudhaaf bu'aa cimaa qaba amma isa bal'isaa dhaabbata adda addaa warra achi keessatti seenee olitti fidaa qabsoo biyya keessatti godhu immoo jajjabeessaa wayyaaniin akka isheen kana booddee recovery gootee akka isheen biyya bituu hin dandeenye yeroodhaan agarsiisaa amma deemnutti power base isaanii support base isaanii warra ta'an westii kana hundumaa erkaa baasaa deemna amma hoggaa darbe keessa ilaalchi biyya faranjii jiru ilaalchi Ameerikaanonni qabani ilaalchi Awurooppaanonni qabani totally isa duraarraa oppositiidha takka olitti wanta dhufu miti abdii kutataniiru sichi wayyaaniin ka'ee biyya kana tokko godhee hin bulchachuun keessumaa immoo Gondar keessatti ka'ee dhiigni biyya Oromiyaa keessatti ijoollee Oromiyaa dhangala'aa jiru dhiiga keenya inni jedhu sun sloogaaniin sun biyya Oromiyaa naannoo Oromiyaa keessatti immoo Amaarri obboleessa keenya nuyi tokko wayyaaneedha kan addaan nu qoodu malee inni jedhu kuni faranjoota baay'ee confidence cimaa kenneera. Jiraachaa kan sodaachaa turanii wayyaaneen maalitti immoo yoo nuyi kaane biyyi keenya akka Liibiyaa taati jechuu jalqabanii turani. Liibiyaa Saadaam Gaadaafiidha kan hundumaa tokko humnaan itti qabee ture biyya keenya agarsiisanii Oromoof Sidaamni ol qalaa ol fixa jedhanii itti ba'aa turan. Nutti immoo amma garuu mafakkiriin tokko Gondarii kaatee naannoo biyya sanaa keessatti jijjiirama cimaa keessatti reliefii badaa argataniiru. Egaa biyya sana keessatti immoo sabni Oromoof sabni Amaaraa tokko ta'ee wayyaanee irratti hin ka'a yoo ta'e immoo wayyaaneen saddeet nama onaatti maa turte yoo nuyi kaane biyyattiin ol nyaatti ol fixan jirutti riitoriik isaanii soba isaanii kana wanta seriously fudhatan miti kanarraa kan ka'e hojii karaa dippiloomaasii hojjetamu hojii maachurri ta'eera hojii bu'aa cimaarra ga'eera asichi wanta nu sodaachisu hin jiru isa dhiisnee kan hojjechuun irra jiru amma jijjiirama kana fiduudhaaf olii galtee amma uumame kana guddisuudhaaf biyya keessattis biyya alaattis sana hojjechaa sochooi biyya keessa jiru sana jajjabeessaa yoo deemne kanaan booddee nu miti kan dippiloomaasii deemee hojjetu
warra bu'aa hin qabne biyya sana keessaa stability biyya sanaa keessaa bu'aa hin arganna warra jedhanii warri Ameerikaanii warri Awurooppaa dhufanii iddoo nu jirutti nu haasofsiisu isarra gahaa jirraan siin jedha. Baay'ee galatoomi Abbaa Caaltuu akkuma sila jedhe gaaffii affeerraa keenya kabajdee sagantaa kanarratti hirmaachuudhaan hariiroo dhaaba keetii fi saba Oromoo wajjiniin jiru ilaalcha sabni dhaabni ati keessa jirtu saba Oromootiif qabu irratti haala siyaasaa biyya sanaas dippiloomaasiis ilaalchistee ibsa nuu kennitee fi baay'ee galatoomii qabsoon keessanis immoo akka fiixaan ba'ee sabni sun bilisummaadhaa fi mirga isaa gonfatee fuula durattis jaalalaaf kabajaan akka wajjiniin jiraachuu danda'u gadadoo keessaa iyyummaa keessaa ba'ee akka wajjiniin jiraachuu danda'u abdii qabna. Fuula durattis immoo sagantaa kanarratti yoo yeroo argane dhimma adda addaa irratti deebinee wajjiniin haasofnee dhaggeeffatootaa fi daawwattoota keenyaa fi odeeffannoo adda addaa akka kenninu abdiin qaba. Akkuma jedhe egaa yeroo kee nuuf kennuu keetii fi maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffatoota Isaat Afaan Oromoo qophii dhimma keenyaatiin sin galateeffadha. Daawwattoota keenya isinis nu wajjin turuu keessanii fi baay'ee galatoomaa fayyaa ta'aa Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Ameen galatoomii carraa kana naa kennuu keetiifanis baay'ee si galateeffadha. Afaan Oromootiin saba keenyatti haasa'uudhaaf carraa yeroo jalqabaatiif arganne akkuma jette yeroo jalqabaa ta'uu isaati malee yeroo dhumaa ta'uu hin jiru. Kanaaf yeroo biraas akka wal agarru abdiin qaba. Galatoomi.